achi abjuutini si wajjin gasti ragalee haasa'u hoggaan bilchee ka'uu homtu na bira hin jiru achi maybe liibiirra jirti jedhee hoggaan seenuu liibiirra jirta so halkanidha gara maciisii wajjin haasa'aa jira. Baay'ee jaalladha baay'ee ajaa'ibsiifadha baasuu. So Thank you. yeroo hundumaa abjuutiin natti dhuftaa isti falli kiyya maal yoo godhe waggaa baay'ee na jeexa beektaa maal gochuu قل أعوذ برب الفلق يقري قل أعوذ برب الفلق يعني أجيتي لا تجري في شيطان bara abjuutiin natti dhuftaa waggaa rafisii irraanfachuu hin danda'u bilbila kiyya tiiktookii yeroo baay'een fayyadamu وفي التقرأي رفي qara'ee rafaa bara. شاهدي وفي التقرأي تفي تب جايدي Ati qalladuutti jirta kookii. Kookii ati qalladuutti jirta baay'ee si jaalladha. يا برين من اللي قفت ضرب الفلق قليرا يعني ربا يكستين يرون سيطان عارو قفت قليل قفلات يعرف تيكتوك يقول باسبانو لمني قفت قليرا فماشي اجنا ما أمادا لا تقربكو Yaa yoggaan rafee abjuun natti dhuftaa bakka sana qofaa I don't know bitaa. أكم فاس بس كبدتي Guyyaa guyyaa taataa hin qabu yeroo barbaade dhufee si wajjin haasa'aa yeroo baay'ee hin uffatin irraanfatte suuraa kiyya waan jijjiiraaf malee ani wayii si wajjin haasa'in hin beeka naan dura siime beeka garuu halkan sana bakka akkamii baay'ee na rakkisu abjuun natti dhuftaa kanaafuu gara fujibbutti na geessistee jirta. يعني مسكين ساسازل من أفلي ما أدري Anaaf yoo gaaffii dabaladhu kan asii gaafachuu dhufeesti meeffadde maal jettee yaaddati akka obboleessa keessa jalaa miidhamna maal gochuu qabda. Amma baay'ee qalladhe illee hirriba irra fo. anyway أكم فاعل أبجا كم فاس أقرسيسني Okay yeroo baay'ee hin sirbitaa na dura fiigdaa siin qabadhe si duukaa fiigaa siin qabu isa booda mooto ka fiinsiin sana beektaa yoo ta'e isa fudhattee si yeroo baay'ee si duukaa ergan si bira ga'uuf jedhee immoo gaafa hirriba keessaa bir jedhu qofaa kiyya isa booda bakka ofitti aaraa maalni bakka maal jeessa تلالو ليلى تدينكو أولمبي غارتي أتلا ما تيسا أنت أكسوا سيرفيس ati qalladuu jirta bare. Kookii koo ati qalladuu jirta ani isa dhugisiima bare. Ati waan akkasii mudate beekaa? شقان انجل ورانا بدين بيو ست ما يجرى فرق ست كره يرفع Aboodis qarabuu qofaa miti ani jalqaba amantii kee biraatu amantii kee jijjiira sababii kan biraa jechuun wanni kun irraa bulu jedhee na dhiisuu dha. Kasirraa jiru baay'ee fagoodha baay'ee si argadhee yaadu. ايش جرت Baay'ee sirra fagoo waan jiruuf si argadhee yaadu. So akkan hin barbaadu akkan hin jeeqamne qofaa fi akkati agartee rakkoo akkasii bartee namni akkasina jaallatu illee jira jettee akkati I don't know waan ati gochuu qabdu hin beeku garuu kana godhisiin jechuu hin danda'u. Qofaa na gorsi okay. Kanaafuu hirriba dhiisi jedhanii. Hirriba dhiise wallahi guyyaa lamatti al tokko rafan ture. قرآن في التقرأ Dhaggeeffadhu kooti. قرآن في التقرأ Fakkeenyaaf kan guyyaa lama guyyaa tokko rafa. Kan guyyaa شو kan guyyaa lama guyyaa tokko rafa. Hirriba dhiisinaan jaata الربا قيالما wait now الربا قيالما قيا تقرأ Yaa sababiin isaa iyyuu hirribuu na sodaadha bakka rafuu hoggaan ani immoo deebi'ee hirribaa ka'uu nan aara hoggaan kee biraas dhabsu agartee jeequmsa sammuu naaf fidaa. اوكي لما فا يروكا كم ست كم سيقول Normaalii ani baay'ee si jaalladha.
sana yuudi kan rakkoo kana keessa naa buuse jechuun sin jaalladha gaafa jedhu akkasuma natti tolta doon sin jaalladha romantic love san akkasuma natti tolta baay'ee takka. Wait now. Okay. Are you serious? Ini ku I'm very serious. Amma natti ko qalliitiin jira bar wallahi. Ani kawasaatiin jira ani sanii fi kawasaa keessa baay'isin jedhe bar. Inna dhugaa mabjuu sitti dhufee beekamu. Guyyaa tokko illee guyyaa biifte yeroo kam bro yeroo baay'ee ammallee rafatti jira nabiraa halkanii bir. Ammi riba keera fi jedhe blookii na godhe TikTok irra. On block. Ini blookii si gochuu dhiisitee jedhu ofii kiyyaayyuu TikTokiin fayyadamu dhiisimeera baay'ee simeera garuu sunillee furmaata ta'uu hin dandeenye. Ani ture erga TikTokii fayyadameeyyuu badee ture social media irra. Garuu abdullatti dhufuun kee dhaabbanne yeroo kam biraa dhufee waan dhufees jirka. Azinaallee bata. Tun dubbatatti lakkisa.